keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata fulbaana 3 bara 2021 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo hagayya 28 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Wallisaan hangafniif beekamaan Alamaayyoo Sheetee du'aan boqochuun himamee jira. Godaantonni lammiiwwan Itiyoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatan. Embaasiin Itiyoophiyaa achuma Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad jiru godaantonni lammiiwwan Itiyoophiyaa 60,000 ol ta'an manneen hidhaa Saawudii keessa jiran 8 keessatti rakkataa jiru jedha. Ministeerri Fayyaa Itiyoophiyaa karoora hojii waggaa 5 baafachuusaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenyaa aga xumuraatti nu waliin tura. Ashama akka fuune akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isinii dhiyeessina. Raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaatti manni murtii waraanaa dursaa ajaja kibbaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii wajjin dhaabbachuudhaan biyya diiguudhaaf shira xaxaniiru jedhamanii loltoota himataman 48 irratti guyyaa har'aa murtoodhuma dabarsuu isaa gabaasaan sagalee Ameerikaa Yoonaatan Zabidiyoosii hawaasarraa gabaaseera. Agayya 20 bara 2013 kaasee dhaddachi taa'e kun warreen guyyaa har'aa dhaddachatti dhiyaatan dabalatee loltoota yakkamtoota jedhe 154 irratti hidhaa waggaa 2 amma hidhaa waggaa 18 irratti murteessuun isaa beekameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti eeggataa qindeessa gargaarsa namoomaa Itiyoophiyaa kan ta'an Giraant Leetii dhimma gargaarsa namoomaa Tigraay irratti ibsa kennaniin jiraattota naannoo Tigraay keessaa harki 90 yookaan namoonni miliyoona 5.2 gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanu himaniiru. Lakkoofsa kana keessaas namoonni 400,000 haala beelatti dhiyaate keessa seenaa jiru jedhaniiru. Gabaasa dhiyeenya kana dhaabbanni dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF kenne waabeffachuudhaan kan ibsan Giraant Leetii daa'imman Tigraay 100,000 ta'an haala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'een hanqina nyaata madaalawaa ta'ee fi akka saaxilamaa jiranu himaniiru. Hojii gargaarsaatii fi torbanitti qarshii $6.5 miliyoonii yookaan birrii Itoophiyaatti miliyoona 300 akka barbaachisu kan ibsan Giraant mootummaan birrii miliyoona 80 ol fe'anii deemuun akka hin eeyyamamne waan ajajeef birriin adoolessa 19 fe'amee Tigraayin deemee raawwateera jedhaniiru. Mootummaan federaalaa seera baaseen hojjettoonni gargaarsa namoomaa birrii miliyoonii 2 ol qabanii xiyyaaraan Tigraayin deemuu akka hin dandeenye waan taasiseef yeroo ammaa qarshiin harka namoota gargaarsaa jiru birrii 20,000 qofa. Amma dhuma waggaa kanaatti qarshiin barbaachisu garuu miliyoonii 100 fi miliyoonii 35 akka ta'e ibsi Giraant Leetii kun himeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Taayyee Atqasillaasee dhiyeenya kana mana maree nageenyaa irratti haasaa taasisaniin mootummaan Itiyoophiyaa rakkina haala gargaarsa namoomaa wajjin walqabatee mul'achaa jiru hanqisuudhaaf akka hojjechaa jiru dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa gaazexessootaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuun dhimma pireesii biiroo muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Biillenee Suyyum rakkina biirokiraasii gargaarsa namoomaatiin walqabate hanqisuudhaaf mariin taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Karaan gargaarsi namoomaa Tigraayitti geessamu yarachaa deemuu isaa waajjira muummee ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamtuun dhimma pireesii Biillenee Suyyum kaleessa ibsa gaazexessootaaf kennan keessatti beeksisaniiru. Addi bilisa baasa saba Tigraay Hiwaat walwaraansa Tigraayin keessa ture gara naannoolee ollaatti waan babal'isaa deemeef kanaan dura karaan 4 ture amma gara tokkootti gadi bu'uu isaa Biillenee Suyyum ibsuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gara Tigraayin deemu ilaalchisee ibsa kenneen karaan gargaarsi Tigraayitti fe'amee deemuu danda'u Samaraa irraa kaasee Abbi'aalaadhaan darbu qofa akka ta'e himee sababa nageenyaatii fi biirokiraasiitiin kan ka'e gargaarsi barbaachisaa ta'e taasifamaa akka hin jirre akka ibse gabaasamuun isaa hin yaadatama. Dhimma kanarratti deebii kan kennan Biillenee Suyyum akka jedhanitti kanaan dura bakkeewwan konkolaatonni itti sakatta'aman 7 irraa amma gara 3tti gadi buusuudhaan rakkina biirokiraasii isa jedhame hir'isuudhaaf yaaliin taasifameera. Karaa nageenyaatiin ammas rakkinni jiraachuu isaa kan himan Biillenee Suyyum kanaaf immoo kan itti gaafatamuu qaban warra walwaraansicha daangaa darbanii babal'isaa jiranuudha jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessa gargaarsa namoomaa ta'e inni OCHA jechuudhaan beekamuu fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID ibsa waloo baasaniin hojjettoonni gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessatti ajjeefamuu isaanii akka ibsan kan dubbatan Biillenee Suyyum ajjeechaan kun kan raawwatame erga mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraay keessaa baase booda ta'uu isaa akka himan gabaasni Iskindir Fireew ibseera.
Addi bilisummaa saba Tigraay Hiwaat rakkina gargaarsa namootaatiin walqabatee komii yeroo adda addaatti ka'aa jiruuf kan itti gaafatamuu qabu mootummaa federaalaa Itoophiyaati akka jedhu ni beekama. Waxabajjii 26 bara 2013 cabee kan ture riqichi laga Takazzee deebi'ee tolchamuu isaa gabaasaan sagalee